qabsaa'ota rogeeyyii warreen sooshaal miidiyaa kana gubbaadha dubbiin teenya qabsoo Oromoodha ni gargaartii jettanii dubbachaa jirtan hundaafuu dhaamsa qaba. Waliif shir godha birannagaa warreen miidiyaa hawaasummaadha kana gubbaadha qooda fudhattan ilmaan Oromoodha sabboontonni rogeeyyiin Oromoodha warreen barruudhaanis haasawaanis sheeriidhaa fi laayikilleedhaan qooda fudhachaadhaa jirtan qoodni isin qabsoo Oromoodhaatiif godhaa jirtan qooda olaanaadha. Garuu dogoggora garii ifirraa eeguudha qabna. Wannin amma laayivii seeneef guddaan takka ijoollee teenya ijoollee rogeeyyii aktivistoota sooshaal miidiyaatti fayyadamaniif gorsa tokko laachuudhaaf. Kun maali? Gareen mootummaa tana deeggartu gareen OPDO faarsaadhaa jirtuni wanni isaan itti muuxannaa qaban guddaan tokko arrabsoodha. Waa arrabsuu, waa xiqqeessuu, piraayiveetii namaa keessa seenanii laaqachuudha. Akka nuti amala isaanii kana dhaallee karaa isaanii kana deemnu barbaadan. They want to drag us down to their level. Sadarkaa isaanitti gannu buusaniiti akka nutis wal arrabsuu, nama arrabsuu, xiqqeenya keessa gangalannu akka horofa keessa gangalannuu fi ajandaa kana baafatanii gad dhufan. Ulamaa'ii arrabsanii, hayyuu Oromoodhaa arrabsanii, kaan xiqqeessanii, kun maali akka namni deebisaa isaanii kennu, namni deebisaa isaa jara kanaaf kennu gaddeebi'eeti isaanii wajjiin horofa keessa gangalachaadhaa jiraa jechuudha. Jarrummaanu wanni sagantaa kanaan dhufaniif OPDO'n yookaan biltsiginnaan wanni waan kanaan gad dhufaniif maali? Gannu buusuudhaaf, sadarkaa teenya gad buusuudhaaf, akka waan sabaa haasa'uu dhiifnee waan namootaa haasawu, akka xiqqeenya keessa isaanii wajjiin laaqannu godhuudhaaf tooftaa kanaan dhufan. Dammaqina qabaachuudha qabna. Rogeeyyiin Oromoo ijoolleen as gubbaadhaa sagaleedhaan uummata Oromoodhaatiif sagalee tahaadhaa jirtan. Warreen barreeffamaan Oromoodhaaf uummata keessaniif sagalee tahaadhaa jirtan waan gootan keessatti if eeggannaadhaan sadarkaa keessan eeggattanii tarkaanfachuu danda'uudha qabdan. Warreen OPDO'n ergattee as gubbaadhaa waa arrabsu, nama xiqqeessu, bakka hin taane, waan hin taane, nama hin taane gubbatti dubbatu laaltanii bira kutuun beekumsa, hayyummaadha. Kana qabadhaa. Warreen horofa laaqatu laaltee tuffattee bira kutuudha qabda. Akkuma biyya keessaa OPDO'n yookaan biltsiginnaan baanangaa maqaa isaan ifiin jedhaan OPDO'dhaan jedhaan OPDO'ttiin beekaa warri OPDO ifiin jiru biyya keessaa nama jaaree horii kafalee fi hoteela kaahee nama keenya hayyoota keenya beektota keenya ulamaa'ii teenya arrabsiisaa xiqqeessaa jirutti wanni sun biyya keessaa kaatee amma sooshaal miidiyaa gubbaa seentee jirti. Sooshaal miidiyaa gubbaa seentee jirti. Miidiyaa hawaasummaa kana arrabaanii immeejii badaa kennuudhaaf barbaadaadhaa jiran. Garuu sun nu laallattu. Warreen sabaaf dubbanna jennu, warreen dhugaa sabni kun dhabe sagalee taanaaf jennee as gubbaa jirru bakki xiqqeenyaa nun fakkaattu. Bakki salphinaa nun fakkaattu. Nuti waan sabaa dubbachaadhaa jirra. Waan cunqurfamaa uummata keenya ka sagalee dhabeef sagalee tahaadhaa jirra. Kanaafuu xiqqeenya keessa gangalachuun qabnu warreen akkasiitiif deebisaa kennuun isinirraa hin eeggamu laaltanii tuffattanii bira kutuudha qabdanii fardiin dhufeef kana. Fardiin dhufeef. Namni sabaaf waa dalagu, namni sabaafiin hojjedha jiru arrabaa fi hayyummaa waliin hin deemtu. Hayyuun naman arrabsu. Hayyuun jecha dubbatullee addaan laallatee dubbata obboleeyyan keessa. Ifirraa eegaadhaa dubbata. Kanaafuu hayyoonni keenya kan karaa laayiviidhaatiin as gubbaadhaa uummata keessaniif sagalee taatan kan barreeffama adda addaa gadhiiftan wanni nuti godhu kun mootummaa tana hizaabarra sodaachisee godaggalchaa jira. Kan tuutaa godaggalchaa jira. Kanaafuu maqaa nu balleessanii maqaa nu xireessanii
برجرسو ورما عرفسو وان إفيك أبان كان نويامني كان خيسا متاع القوشور بعد no we are not going to let that happen irre smarti irre hubannaqam kanafu warra asgubbaadha waa arrabsu kana butamtanii yookaa aartanii deebisaa isaaniif kennuun isaan kana ol kaasuudha isaan kana ol kaasuudha nama waa arrabsu deebisaa kennuuniin isa kana ol kaasuudha kanaafuu nuti fuuldura yaana malee if dubayyaan ifii ol yaana malee ifii gadiyyaan guddachaa deemna malee xiqqaachaadhaan deemna waa'ee saba keenya irratti dantaa saba keenyaa bakka tuqamte laallee hidubban haga oromiyaan bilisoomtee ummanni oromoodhaa biyya ifirratti abbaa ta'u haga shirri kun hanqatu haga mootummaan nafxanyaatun jiidutti waan dandeenyuun dhagaa darbachuu hin dhiifnu garuu karaan dhagaan darbannu karaa ilaammannee ilaamaa dha'uu dandeenyuun malee tapha ijoolleedhaa kana tapha ijoollee as gubbaadhaa ati akkasii ati akkanaa wal arrabsuu diraamaa gartee social media gubbaadhaa opinion raabsitee gadhiiftu kana kanaaf bakka takka illee qabaachuu hin qabnu kanaaf bakka qabaachuu hin qabnu gurguddoodha isin warri sabaaf dubbattan gurguddoodha sadarkaan teessan asin jirtu ol kaatee jirti haasawni keessan mootummaa tana goda galchee jeeqaadhaa jira opinion hafuuratti kutu jira afaanin dubbatan malee olola miidiyaadhaatiin fakkeeffatan malee wanni guyya guyyatti isin as gubbaadhaa barreessitan wanni isin as gubbatti godhaa jirtan mootummaa tana jeeqaa jira fakkeenyaan si kenna fakkeenya oromoon humna qabdu oromoo humna godhu waraana bilisummaa oromoodhaa jaaruu ajandaa kanaan guutu tol dhufne isaan ajandaa arrabaatiin dhufan hogguun itti gaddeebinee arrabee galle ajandaa keenya ka adda bilisummaa oromoodhaa waraana bilisummaa oromoodhaa jabeessuan irraa hunnee jechuudha isaantu nutti faayidaa wayida jechuudha nuti let's focus waan irratti focus godhuu qabnu irratti let's focus fuuldura yaannee waan godhuu deemnu irratti xiyyeeffannee tartiibaan ajandaa keenya oofachuu qabna malee ajandaa arrabaa kan OPDO'n deemtuun kan ajandaa xiqqeenyaa ajandaa nu salphisu kan OPDO'n gaffidde kana bakka kennuudhaaf hin qabnu if eegaadhaan isin jechuu barbaada ijoolleen oromoodhaa ta'as gubbaadhaa waa'ee dantaa uummata kanaa dubbattan be smart if eeggadha kashlabboonni Facebook irratti gadhiifame kuni ka sheekota keenyaas numa arrabsu mee rabbii ja'ati abbuleessa rabbii ja'a wanni gariin ban nama qaanfachiifte sheekota keenya arrabsanii hayyoota keenya ni arrabsanii jarri kun manguddoon kabajan hayyuun kabajan sheekan kabajan laala wanni sheekota keenyatti imma bu'aa jiriif maali namni amantii fi tanarraa nafuu gartee butamaniiti jarjaraan dhufee gaddeebi'ee nu wajji horofa laaqqataa yoo xiqqaate nama tokko horofatti laayinee gaddeeffannee ifiin qixxeessinee waan jiru lamadha ajandaa isaan itti fokas godherraa jijjiirree maysinee jirraa obboleeyyan wanni nuti godhuu qabnu amma dubbiin waa lama callaadha addaan miiramtee jirti dubbiin hundinuu amma jaarmee oromoodhaa lamaan nu hafe warri karaa nagaatiin qabsooyne jiru jaarmee lama biyya keessaa qabna jaarmee daawud hogganuu fi jaarmee mararaa hogganuu qabna isaan san karaa qabsoo nagaatiin yoo rabbiin milkeesse akka jabaata waan dandeenyuun ni gargaara abdiin guddoon garuu gaara jirti abdiin guddoon ammaas irraan deebi'an anaaf tuumii abdiin guddoon ammaasii oromoon humna ta'uudhaaf qawwee qabaachuudha qabdi an ajandaan fuuldura irra deemuudhaaf taa'u woboon dhiha oromiyaadhaatii fi kibba oromiyaa jirtu kun arsii harargee jimma wallo keessa walgeessee biltsiginnaa marsanii as qabuudha qaba waan jiru an istiraateejiin kii kana akkamitti san godhuu dandeenyaadha wanni ajandaa godhannee guyya guyya dubbachuu qabnu of course oromoon humna qabaachuudha qabdi humna qabaachisuu kan dandeenyu yooni nuti irra walii gallee akkatti goonu marennee tartiibaan deemne qofa kana sabbuu qabadha wanni maasii OPDO baareessaa kana haga irraan tanaa oromoon maaliif immoo ni jetiif gaadha yeroo hunda oromoon
mass uprising ummatatiin mootee jirti TPLF kaafte maaliif mootummaa fi jaarachuun dandeenii gaafii jettu guudhiif gaafadhu deebisaan laaftu waan humna waraanaa hin qabneef that's it waan humna waraanaa hin qabneef bar wayyaanee mooneeti guysinee ariinee deebinee mootummaa teenya jaarachuu dadhabnee waraanummaan Tigreedhaa hakalee nu fixaa ture arraas bar nama keenya fixaa jira dhugaan jirtu kan yoomo insaati nurraa nafne moonee jir mootummaa sanjiisine garuu mootummaa teenya mootummaa Oromoodhaa jaarachuu hin dandeenye maaliif humna waraanaa hin qabnu humna waraanaa hin qabnu hin jaaramne hin humnooyin kanaafuu an arraas boruus iftaanis yeroo hundaahu always Oromoon humna katti jaarattu waraana bilisummaa Oromoodhaa kan arra Oromotti kookoo godhan kan kookoo shiftaa shanee maarree waan fedhaa jedhi dawaan keechi jira dawaan Oromoodhaa waldhaansi gabrummaadhaa bakka san jira bakka mootummaan tun sodaattu san bakka mootummaan tun irraa waywaachaa jiru san dawaan Oromoodhaa bakka san jira marroofaa bira Guji keessa Wallagga keessa Jimma keessaa seenee jira waraanni bilisummaa Oromoodhaa Arsii keessaas waraanni bilisummaa Oromoodhaa seenee jira Harargeedhaa seenee jira kana walii ifatti walitti hima ummanni Oromoodhaa guutuun waraana bilisummaa Oromooti garuu qawween bifa jaarmiyaatiin seentee jirti ganda kana hunda Harargee seentee jirti shakkiin godhina yeroo gabaabduu boodatti balaa kaatu eega Arsii keessa waraanni bilisummaa Oromoodhaa seenee jira if qopheessu jira qaama oyeessaadhaa jira balaachi keessaa kaatu eega bilisiginna that's it Jimma keessaa lolli eegalee jira deemaadhaa jira Wallagga guututti waraana bilisummaa Oromoodhaa harka jirti guututti Wallagga dhiyaa fi baamiti guutuun sidhaa maaliif bilisiginnaan nagayaan Wallagga keessa sossootee galuu hin dandeessu Oromiyaan guutuun Itoophiyaa maali bilisiginnaa harkan jirtu dhugaan jirtu kana harkan jirtu silaa bilisiginnaa harka jiraatte hogganni bilisiginnaa hogguu gabbahu waraanaan if marseen deemu silaa kophaadha deema mee nama jedhanii kophaa gadaabani mee hoggantoonni bilisiginnaa dabballoonni bilisiginnaa Oromiyaa keessa Arsii keessa kophaa gadaabani waardiyaa malee mee hogganoonni bilisiginnaa Harargee keessa kophaa gadaabani waraanaan if marsanii waraana dhibbaantamaan if marsanii deemuun maal garsiisa waraanni bilisummaa Oromoodhaa Oromiyaa keessa walgahee jira undercover'idhaa fi ifattis kana eenyutti himi warruma bilisiginnaadhaatu nutti himaa jira akkamitti Oromiyaa keessa sossoohuu hisoatan kophaa isaanii gadi hin bane waraana birgeedii takka if dura dabarsanii birgeedii takka kara mirgaatiin birgeedii takka kara mirgaatiin kaan duubaan ifin marseeti biyya fi ummataniin bulchajuu keessa deemuun akka ummata kanarraa sodaa qabduu fi akka humniti Oromoodhaa tasimiitu bakka san jirtu waan beektu if marsee deemu namni ummata fi keessa waraana marsee deemu dabballeen taraan takka waraana Wallagga dhihaa fi baas harka waraana bilisummaa Oromoodhaa kana nuti dirree baanee walitti dirree baanee of course waraanni mootummaadhaa Wallagga keessa heddumminaan dhaqee keessa bahee keessaanii gala guyyaa keessa bobba'ee galgala keessaa kaampii galee akkatti eegaa godha kaampii keessa sodaa waraana bilisummaa Oromoodhaa Wallagga keessa guyyaa keessa fiiganiituma nama jeesanii galgala kaampii galanii yaa Rabbi nagayaan nu bulchi yaa Rabbi waraana bilisummaa Oromoodhaa yoo marroon haadaan dhufee nu fuudhaa akka bulan kana jechuun Wallaggammaa harkaa qabu guututti waraana bilisummaa Oromoodhaati yes dhugaan jirtu kana garuu jarri bilisiginnaa waan kana dubbachuu hin barbaadan ammallee biyya dhufannee jirra gujii guututti harkaa qabu mootummaan guyyaadha waraanaan seentee keessaa baqattee kaampii galtu harkaa qabu waraana bilisummaa Oromoo dhugaan jirtu kana hamilee ifi godha hamilee ifi cabsina ilmaan Oromoodha hamilee ifi godha Oromoon abdii ni qabdi hegereen teenya if hegereen teenya injifannoo hegereen teenya bilisiginnaadhaa miti hegereen teenya ooppidotti waltiidhaadhaa miti
hegereen teenya bilisummaan amma qabsoo jabeessuu qabna mooraalii keenyaas ifjaaruudha qabna waraanni bilisummaa Oromoodha arra magaalaalee Harargee keessa guututti waraana bilisummaa Oromoo harkaa qaba honestly speaking waraana bilisummaa Oromoo harkaa qaba mee magaalaa Harargee takka keessa hogganni dabballeen bilisignaa gabbaatee kophaa adeemtu mee adeemtu leessi mee magaalaa Harargee takka keessa hogganni oppidoodhaa mee bulchummaan gandaatu waraana malee kophaa isaa deemee hagalu mee waardiyaa malee mee hagalu mee magaaluma Finfinnee tana keessaa gabbanii nagaan hagalani nama keenya dadhabaa qalbii caba hamilee caba namni gowwaan dafeeti qalbiin cabxee mangistiidhaa isaantu nu bulchaa akkasii no hegereen teenya ifa waraana bilisummaa Oromoodhaa wajjin viva waan dandeenyuun gargaaruu waan dandeenyuun tinnisuu cinaa dhaabbachuu waraana bakka itti gufatetti dabarsuu bakka isaan wal'aansa barbaadan nuutu wal'aan nuutu duuba jira nuutu isiniif jireechuun akkas jechuu dandahuudha qaba kana booda filbaanni keenya san qofa Oromoon humna ta'uudha that's it we have no option bakki irratti invest godhuu qabnu guddaan takka waraana dhabuudhaatu nu tuffachiisa waraana dhabuudhaatu akka mootummaa teenya hin jaaranne nu godha waraana dhabuudhaatu ummata keenya tuffachiisaadhaa jira obboleesso ajandaa gurguddaa akkanaa kanarratti haasa'uudha qabna warreen miidiyaa walaba qabdan ala kanaa OMN biyya keessa taa'ee waa'ee waraana haasa'uu hin danda'u isin warri miidiyaa qabdan ala kanaa waa'ee waraana akkamitti Oromoon humnooti irratti fokas godha warreen miidiyaa qabdan warreen shoowii qabdan asirratti hojjedha akkamitti Oromoon humna ta'uu danda'a yoo xiqqaate nama 2 fi 3 hamilee godha yoo miidiyaa ala kanaa qabaattan warreen miidiyaa Ameerikaa keessaa Awurooppaa keessaa qabdan shoow xixiqqoo gartee kacaffeedhaa tana waan namni 200 ilaalu kana sigalee warri qabdan fokasiin keessan guutuun hogguu nama afeertan hayyoota hogguu afeertan akkamitti Oromoo tana humneessuu dandeenyaaf irratti afeera amnistiin maal jee amnistiin nurraa irrisee maal nu godhee kelloo miidiyaan baatiif deema osoo ni amnistiin maal jee kanaa miti focus on bigger issues issue gurguddaa akkamitti Oromoon humna ta'uu dandeessi akkamitti diasporaan kun jaaramee waraana kana akka jabaatu akka cimu godhuu danda'a sigalee achirra focus godhaa hay akka ijoolletti as gubbaadhaa waa'ee amnistiidhaa baatii takka haasa'uun this is not fair isin fakkaattu hamilee nama keenyaa eegaa warreen miidiyaa qabdan warreen hayyoota afeertan please focus on issues waan namni waan takkuma irraa haasa'u wanni zalaalam irraa haasa'uu qabnu humnaa'uudha Oromoon humna hin qabnu wanni gabrummaa jalatti hafneef humna hin qabnu tabaroo dhabne ummata hedduudha qabnu garuu humna ummata kana gittu humna ummata kana fakkaattu hin qabnu san dhabaatu nu tuffachiisa san dhabaatu nafxanyaa nu gubbat deebisaadhaa jira san dhabaatu arra nafxanyaan ama 150 nu bitaa turte nurra deebi'uudhaaf deemti waan humna hin qabneef waan tabaroo hin qabneef waan qawwee hin qabneef arra ajandaan jara kana baareysu ajandaan OPDO maraachu Oromoon qawwee hiikachuudha bitachuudha waraana OPDOdhaa hudha qabdee irraa hiikachuudha ijoollee biyya keessaa kumaandoon Oromiyaa keessa qeyroo walgeessee jirti ijoolleen qaqalloon Oromoodhaa qeyroon tanam tokko olutaalee qawwee 5 hiikkatu Oromiyaa hunda keessa guuttee jirti kana dhugaa oliima ijoollee garaan gubate yeroo hundaa'u cimina diina keetiin himin cimina diina keetii yookaan jabeenya diina keetii himuun sammuu nama darreedhaa ni adocha sammuu nama gowwaadhaa akka abdii kutatu godha akkasii miti arra qeyroon Oromoodhaa tukaandoodhaa fi kumaandoodhaan ijoollee qilleensa raayatu jira ijoollee milishaa abiilleen jisa kana kudha wali qabdee qawwee raayitu jira uleedhaan garaftee harka qullaa ijoollee akkasii qabna woboon
isaan saniitu wobo oromoodhaati caasaa diriirsuu qofa wanni nu hanqate caasaa diriirsuu qofa caasaa diriirsinee ijoolleen tun hogguuni milishaa abii kana morma dhoytee qawwee irraa fuute qawwee san akkatti faayidoytu tartiiba sirna naamusa qawweedhaa barsiisuu qofa wani nu hafe sigalee oromiyaa keessa bakka waraanuu leengayin milishaa abii leenjisee qotee bulaadhaan beeraan tumu kana beera waa takka illee humna hin qabne jaartii namaatiin ijoollee daa'imaan dhaqeetuma abii milishaa leenjisee milishaan abii wanni irra bobba dubartii gudeedu haadha ilmaanii gudeedu ijoollee daa'ima qawween dha'u kana milishaa gowwaa baatii sadi irgicaa utaalee wanta keessaan baane jee ibidda keessa gangalatu sigalee milishaa leenjiin qabne milishaa onneen qabne milishaa kaayyoon qabne milishaa tartiiba waraanummaadhaa irratti hin jaaramin hiikkachiisuun baatii takkatti ijoolleen oromoodhaa qeeroo lafaa kaatee harka duwwaa qawwee irraa guurtee hirkisuu dandeessi kana dhugaa jirtu liima hamilee walii jaara kanaafuu bakki irratti fokas godhuu qabnu waan akkanaa kana malee gad deebinee iyyaala oppidoon ergitee as gubbaadhaa nama arrabsiiftu wajjin hiriyaa taanee gabbuunee iftiqqeessuu horofa keessa gangalachuun qabnu kana waliif dabarsaa akka gaaritti walii hima nuti achirra guddoo mootummaa tana diiguudhaaf deema mootummaa tana diineeti mootummaa teenya mootummaa oromoodhaa jaaruudhaaf deema hegereen teenya bal'oodha hegereen teenya rahaadha dhiiga abboota keenyaa gannaqamee dhiifnee gallee numan teenya nuti wanni onnannee dubbannuuf dhiiga abboota keenyaa san bakka itti godhuudhaaf malee qarshiidhaan haasawaadhaan jiru sumuuniidhaan diinni nu sobee diinni nu taphatee maallaqaan haasawaadhaan jiru dhiiga abbootii teenyaa kabaddaa fi gammoojjii oromiyaa keessa gannaqame san bakka itti godhuudhaaf dubbachaadhaa jira malee bitamnee mindaadhaan garaa nu guutanii iyyaadhaan jiru kaayyoo qabna kaayyoo dubbannuuf qabna kaayyoo qabsooynuuf qabna waan kana fitti himaa warreen dhugatti oromoodhaaf naasuu qabdan an maaliifin dubbadha bitamtoonni maaliif dubbataa garaagarummaa keetii fi garaagarummaa bitamtootaa dachii fi samii ati waan dhiigaate haasa'u jirta ati waan biyyaa dubbachuu jirta ati waan saba keetii dubbachuu jirta bitamtoonni garuu waan garaa isaanii haasa'u jiran garaagarummaan keenya kana akkasitti fudhaa